Akkam jirtu nagaadha maatii qarruutu nagaa keessanii fayyuma har'a qabadhee kan isinii dhiyaadhe seenaa nama tokkooti. Ani irraa waan gaarii waan baay'ee waan hin baradheefan isinii qooduu barbaade. Seenaa nama kanarraa waan gaarii baranna waan gaarii hubanna hanga dhumaatti na hordofa. Namicha tokkotu hiriyoota isaa waliin biyya fagoo deemee warqii boolla keessaa qotee baasuudhaaf maatii isaatti nagaa dhaamee yeroo baay'ee lafee warqii baasanii lafa fagoo manarraa fagoo waan ta'eef lafa kana warqii baasuudhaaf yookaan hojii warqii baasuu irratti bobba'ee hojjechuudhaaf galaa qopheeffatee gara sana deema jechuudha namichi kun. Sana booda lafa sana gaaf deeman namichi kuni waan tokko hin beekaman maatii gidduutti, hollaa gidduutti, firoota isaa gidduutti, lafa hundumaatti namoota isaa beekan biratti waan tokko hin beekaman. Yeroo mudannoon tokko mudootus ta'ee yeroodhuma kan fe'eeyyuu namichi kuni waan tokko dubbata gaariidhumaaf jedha. Mudannoo isa mudate hundumaaf waan gaarii isaa ta'u waan yaraa, waan ulfaataa ta'u waan salphaa, waa hundumaaf gaariidhumaaf jedha namichi kun. Baay'ina jechoota isaa kanarraan kan ka'e namoonni maqaa isaa kana jijjiiranii gaariidhumaaf jedhu. Yeroo qottoo isaatiin lafa waraanu gaariidhumaaf jedha. Gaafa lafa rukutu gaariidhumaaf jedha. Gaafa rukutu ammas gaariidhumaaf jedha. Sana booda namoonni yeroo hajaja laataniifis gaariidhumaaf kanaaf kana godhi jedhu. Maqaan namicha kanaa gaariidhumaaf hin beekame. Sana booda guyyaa tokko otuma hojjechaa jiranii hojjechaa hoolanii hin hojjetanii hoolanii dafqanii dadhabanii amma nyaata nyaachuudhaaf hidida yookiin isuma randa jala hojjechaa turan sana achuma jalatti taa'anii nyaachuudhaaf qophaa'an. Gaafa nyaachuudhaaf qophaa'anii gaariidhumaafiin kun nyaata isaa gadi baaseetu harka isaa dhiqachuuf bukkee kanatti gaafa goru allaattiin waaqarraa dhufteetu nyaata gaariidhumaafi kana fudhattee kaate. Hin ulfaata waan tureef takka fuutee kaatii hin kuffisa ittiin fuutee kaatii hin kuffisa. Namoonni kan argan maal jedhani gaariidhumaafi jabaadhu nyaata kee allaattiin fudhatteetti. Gaariidhumaafi laaqii qaqqabdaa jabaadhu harkaa fudhu. Jabaadhu harkaa fudhu jedhanii ittiyyuu namoonni. Innaa gara gireera dhugumayyuu naan isaan jiru. Yeroo laaloo allaatti san harka jiru kufaa ka'aa waan jirtuuf qaqqabuudhaaf yaadee duukaa fiigee maal jechaa fiiga gaariidhumaafi jechaa allaatti kana duukaa fiiga ture. Namoonnis fagoo ta'anii warri wajjin turan yeroon isaa maal jedhuun gaariidhumaafi jabaadhu jedhanii itti iyyaa ture. Garuu namni tokko isa gargaaruudhaaf hin kaane. Nyaata gaariidhumaafi sana namni tokko achii fuudhuudhaaf hin kaane bira. Hundi isaanii cuma ta'anii garuu jabaadhu jedhuun afaaniin. Garuu gaariidhumaafi nyaata sana argachuu waan qabuuf dadhabaa oolee waan ta'eef nyaata sana argachuudhaaf allaatti sana duukaa ka'e. In fiiga garuu allaatti sana qaqqabuu hin dandeenye. Sana booda qaqqabuu waan dadhabeera waan ta'eef dhiisee gaariidhumaaf jechaa deebi. Rakkina ulfaataa ture obboloota koo wanti kun yoo ilaalamu nyaata isaa jalaa fudhatame dadhabaa oolee guyyaa guutuu dafqaa oolee garuu nyaata isaa dhabe akka namaatti qormaata baay'ee ulfaataadha yeroo sanatti. Amma galee siinqii gara biraa argatutti hojjechuu ni danda'a wanti kun gaaffii jala ture. Karoora isaa gara fuulduraallee halkaa fashaleessa jechuudha wanti kun. Qorumsa ulfaataa ture. Waan sin ajaa'ibu garuu gaariidhumaafiin gara gaafas deebi'u yaada isaatiin dubbachaa gaariidhumaafi jechaa gaafas deebi'u waan ija isaatiin amanuu hin dandeenye hargee gaafa hiriyoota sana biratti deebi'u. Wanti inni arge kun wanta nama ajaa'ibudha. Hiriyoonni isaa bakka inni itti dhiisee turanii bakki cumtu jijjiirame waan gara biraa ta'etu se'e. Maal ta'e jennaan hedinni isaan jala taa'anii jiran sun irratti jijjigee hunda isaanii fixe hin mul'atan isaan. Hedede jala jiru jechuudha randa jalatti irratti biyyoon itti ukkaamfamanii dhumaniiru isaan. Ija isaa amanuu waan tokkoon si didedha. Gaariidhumaafi otoo achiin deemne ta'e gaariidhumaaf otoo nyaanni isaa jalaan fudhatamne ta'e otoo allaatti kana duukaa hin fiigu ta'e inni achi taa'ee nyaata ture hidinni sun isa sin dhiyeessu ture sarrattis hin jiga ture. Irratti jiga ture sarrattis garuu sababa allaattii waan nyaata jalaa fudhatteef allaatti ari'achuutti deemutti asii lubbuun isaa du'a oole. Baay'een keenya waan namni tokkotti gaddinee waaqni hin jiru hin jennee nuti akka. Waan namni tokkotti gaddinee waaqayyoon arrabsinee nuti akka. Teessoo keerra hin jirtu hin jennee nuti akka. Garuu akkoo gaariidhumaaf ture wanti sun. Waaqayyo waan biraa waan guddaa nu miliqseera ta'annaa sana. Nuti hin beeknu malee. Waan gara biraa akka gaariidhumaafitti nu mirkanoofne malee itti yaadaa. Namni baay'een yeroo har'aa kana garaa ofitti jabaateera. Waan xiqqoo abdiisa kutachiisaa jira. Waan xiqqoo takka laataa jira. Waan xiqqoo abdii kutatee of ajjeesaa jira ofitti faradaa jira. Nam boqodha si'a garuu achittis boqonnaa hin qabu. Garuu otoo wanti inni ta'e sun rakkinni isa mudate sun
Gaaffin isa mudate sun mudannoon isa mudate sun otoo waan gaarii fi jedhee yaade namni hundumtuu ofiisa irratti hin faradu ture. Of ajjeesuuf hin karoorfatu ture. Elaa sittanii yaasa rakkina keessa jirtu. Yeroo kana yaasa dhiphina keessa jirtu. Yeroo kana yaasa gaaffiin sitti baay'ate. Yeroo kana yaasa muddamni sitti baay'ate ergaa tokkoon sii qaba'ani. Dhiisi Gaaridhumaafi malee ta'aa jirtu kun. Boriinsa waan gaarii baatee deemaan gaddiin. Abdiin kutatiin bor waan gaarii fidee sii dhufa abdiin kutatiin ati. Amma biyya lafaarra jirutti dorgommee qabna nuti hin dorgomna. Kan nuyi dorgomnu garuu fooniin miti. Kan nuyi dorgomnu garuu dhala namaatiif miti. Kan ati dorgomtuuni rakkina si mudatuun mudannoota si mudatuun wanta si dhiphisu waan baay'ee si mudatuun dorgomta ati guyyaadhaa guyyaatti. Gaafa sana garuu mo'ichi gaafa sana isa keessa jira. Namni hin dorgomne mo'icha hin qabu. Namni callisee madeemu waan ittiin dorgomus hin qabu mo'ichis hin beeku jechuudha. Namni dhama'u namni dorgomu garuu mo'ichis akkanumatti arga jechuudha. Chaalenjiin irra nu mudatu mudannoon irra nu mudatu hundumtuu warra nuun dorgomanidha wanta nuun dorgomanidha isa mo'achuu qabna nuyi. Kanaaf wanta nu mudachaa jiru wanti nuti argaa jirru gaariidhumaaf jechuun barbaada. Yaada har'a isinii qoodirraa waan gaarii akka barattan shakkii tokko hin qabu. Itti fufinsaan kanneen akkana argachuudhaaf YouTube kana subscribe godhaan like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahuu dandeessu. Galatooma Gaaridhumaa.